Kesuma jalechun Rufa bohar city Akam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya televizyina Direedhaa warraa sagantaa dabaruukaan hordofaa jirtanii turtiin teessan amma dhuma sagantaa keenya nu faana taatu jenna arrantana sagantaa teenya tan gama keessaniin geenyu irratti keessummaa tokko qabanee dhiyaanee jirra keessummaan kun barreessuudhaan kan beekamu keessattuu afaan Ingiliffaa afaan Oromootii fi afaan Amaariffaadhaatiin barreessa irra guddaa immoo kitaabotan maxxansee keessaa afaan Amaariffaadhaatiin kan barreesse isa wajjin turtii goona dargaggoo afaan Muxxaqii Jaama isa wajjin turraa turtii gaarii في أوجاني وريجمو أبو بكر خطبي في نفقاته ياهم دي بريدة أبو تبجوخان أبو بكر بريسي علي سربيه بريدة ميداغا ياهم دي بريدة إيه جيك هو دي سويت شو ده توليغا مي إيجا واي كنا أسويني غرا فوقك سيجيس واي فوقك بريسي جرت مي فوقك شو ما شو فوقك كان إنيو تونت في تبيته قافتك قام في كانت أرواج أبرباد النجنة ديمني جندتك جند جند ونيتك بولي ميكال جاني أشتى دوني جنوتي أبدي محمد قبيتي والأرجع أبدي محمد وجا ونيجو جو ونين افتمالي ونخون حرة وانقارة مرسخون نجرامتي هبر لا تقوجين جرا مش أهم محمد جاني أبو أحمد الله وان جمام لسانجرتا هورين جندوني جارج أفته بكسم برمال جاني بيتان جين فأنا مرتين بيهوي أدماس جاني نبرت أبدين نلاقي جدودان أفان كني يوم مالتين جنان بيتا مالنا فوق جنان جي ها فوق جنجما جن هو قاعد ماس باشاجر جتشو بربانوس فوق جنجما ها أجايبنا التونسون فوق درتونين بيخ جارة ما أجارتين بيخ جارة أسي جي جارة خي هاجا أول أربعة جوجو جما أرسيديم قلم سوم هيرنا مالين به بديسن غورو فوق جانين أنسانتين بيخا أبدين خانت فينا ولا رنا رفتي على وان نمبي دقيف أجيب بريفما في فايدة ما تري فوتري واني نكونوا مالي بودا خدري أخم تايتلين متعافى كتابة خنا فوق جتشاتري فوق تري خدري الرجل بودا recommendation نمنا نما بايناني كما خنا درجال كمالي وما تفنان وما تكشتري جوان فوق تري إيه أكستري دراتي بي فوق بجول كبستي إيه فوق رتي أفاني رتيس كنا فوق جتشو خيامة أك allegorical أك فهم فرنجت allegori يجون فكي فتشوده تمثالت يعني نفنا مارتي أكست انت فايدة فوقوني أكون لا تم أكوالتنا أورمو هرجيدا ورتيدو أورمو هرجي برانش صديق أبدي يتو أفرنك اللوتي في أنية يعني سدينو جارة خنا ولتيدا أكستي أكست انت فايدة إيه سجراتو يتني سما أورمو أفرنك اللوتي خيتو شو فوقي جتني أكسينجان سني فهمتوي مي واي لو قدر تساسوت جرت رغم خان رت يچودا لو قد افرنكلو لو قد ايتو كسكس ميسنس مال سفكات نما اما خيسه تريد تك خيسه جراتي بهم نما الاتي في هند كتكل لا وني رومن هرجي ان جنرال لو قد ادق كل ما قلت لو قد نساء ياو ايسترن اورمو ديالكت يعني يادا جيتشوت أدى هدو كبخا نانبرتين دقين أكديرا زنيا لان دارا فاجأمتي لان دارا يتشون
akka sunsuma jechuudha. akkasii buchuma maal kun as malee hin jiru naannoo birootti argitu lammaffaa ammas idiomatic expressions jechuun afaan nunnidha jechama jaanini jecha dachaa takka ammoo jechama afaan Hararitti wareegsinaan jaaniin jecha akkasii baay'ata haaluma gonnidha keessaaf ijoollee Dirreedhawaatu haalan uumamaan akkasii dhukkeerraa kaasifaa jaamiti mixirra maraka barbaaddaas namichi kun barre hin dhiigu qorqoodaa jechuudha boodeen boo mixirra maraka barbaannaa miti jechoota akka halawatti mi'aawu akkanaa kana qaba lammaffaa ammas akkanin jee jechoota addaa qaba beezikaalii kanuma jecha Oromoo ta'e lammaffaa jecha makaa qaba sadaffaa ammas sagalee naannoo birootti hin jee fakkeenyaaf sagalee haa jettu kana haalan wanni godhe qoradhe duraan akka wanni itti fakkaata ture akka naannoo birootti dhaale akka afaan biroorra takka Hararii takka Arabii kirra afaan Arabarra waan dhufe hoggaan qoradhu kanuma Oromooti barakaa amma barakaa jaa afaan Arabaa Oromoon argame barakaa jaa barakaatti haa godhu rabbi akkasiin jaa jechuu kanaatu irra injifate jechuudha haa kana kaan tunis teenya gara bodarratti bakhaanuma ni jambe namootan beeyneetu Oromoo keessan jiru jee konkuluujiinii dogoggoraatiin sagaleen afaan Oromoo keessan jiru jee malee basically sagalee Oromooti haa warri jiru kun Oromoon Hararni jaa Kamisee as Karrayyuutis Gujiinis Booranas akkasitti saanaan ni beekama jechuudha Oromoon Hararge sadaffaa ammas kana bira kutee asadin maqaa dheemete asadin tanaan beekama asumatti ammas sagartaa loqodatti Oromoota biroorraa xiqqoo gara bayeeti waluma keessattu arraata ja'aniin akka collocation naannootti ammas sadeenu akkaataa itti adda bahuu jira ka'ituutiif afran qallootiif aaniyya fakkeenyu gaa fudhatte amma nuti aanituudha galamsattiin dhaladheemi ishii jenna intala dhalaatiin isin isii jettanimi isii jettanis nuti ishii jenna keessa jettan isin keessa jenna nuti immoo warra ituudha akkatti addani baaftaa eessa kaleessa akkas jettan akka wanni ammas jibba nin jibbaa bar yoo jechuu barbaadde as warri afran qalloo kun ni balfas ni jaan madaan tun fayyee ugaa jaan dhiinees ni jettanis waan akkanaatiinis ugaa gargar bahuu jira ugaa gargar baafta kanamma nuu beeka malee warra Harargeetiif beeka malee nama birootiif tokkuma itti fakkaata garaagarummaan jechuudha Ajee mee ammammoo waa'ee wantaa yoo asooneeyo kitaaba kanatti namoonni baay'een kan jaallatan keessaa tokko waa'ee Odaa Bultumii seenaan Oromoo keessatti Odaa Bultum bakka guddaa kan qabu odaalee kan jiranii jira uummata Oromoo biratti kan beekameen olaanaa qabanii fi dahoo kan ta'an jechuudha mee waa'ee Odaa Bultum kanatti Odaa Bultumiyaati Oromoon odaa shan qabdi jedhanii odaa afur ture duratti Oromoon bahaatuun baay'annaan fagaannaan odaan biroo odaa nabeetii fi odaa roobee jedhanii kama arsii kana ka'umsi uummata Oromoo madda walaaboo jettee isa kitaaba irratti madda walaaboo odaan wanni jalqaba achirraa hoggaa hundee sanirraa bal'atee latee gaddaraaru bakka afuritti bakka shanitti qoodamee jechuudha na akka confederationiti wanti central jechuun giddu galeessaaf odaa nabe gama sin odaa bisil jedhaniinsa gama biyaasan to the south jechuun gama gadi kanan odaa rooba baalee jira tokkommoo achuma madda walaabuutii fi Boorana iddoo jira odaa shanan kana Odaan Bultum kan wanniti Oromoo bahaa Oromoo Harargeetii fi akka Karrayyuu Arsii kanaatti wanni jecha sirna gadaatti gaggeessaa ture jechuudha duratti sana hoggaa jedhan amma leejanditti hoggaa dhageenye bakki odaadhaa sun maaliif filamee hoggaa jedhan aanamtu itituu didee
bakka aanan tun itti utututti bakka bultumaa godhaadhaa qabadhaadhaa jedhaniini deemanii oda deemanii aanan saniin isutu jedhan duratti akka leejandiiti gaa kun gaa yaa'u hoggaa saayinsiidhaan jarrabde dhugaa ta'uu dhugaa itti waa mirkaneessituu miti oda deemaniini bakka odaa bultum amma hora baatu jedhanii bakka sani hoggaa gahanii itite asii bakki bultuun bakki bultumaa tuni bakka tanaa jedhanii achitti odaa dhaabanii jedhan jalqaba irratti sadeenuu oromoonni sadeenuu jechuun bahaatu karrayyuun maalii itu afran qallooti fi anniya sadeenuu achitti wanni gochaa turan tura keessa immoo akka lookaalii jechuun gadaa guddaa achuma gaggeessanii waggaa 8tti caffee immoo godina waggaa godinatti wal bulchuun dhuftu manni heddummaatee jechuudha hajas sarviisa achumatti haa kennamuuf jechuun waggaa dhuftu afran qallootiif as bakka bulloo jedhanii watartanansa naannoo tana caffeen isii wanni giddu galeessisi achitti caffeenoonni dhamoo aniyya burqaa tirtiraa jedhanii laga moojoo gadiisan hara diida aniyyaa jedhanii daaree kan gara mul'ataatii gadi itun immoo achuma odaa bultumitti caffee godinaati jechuudha sun boodarra immoo waggaa 8 hoggaa wal argan hoggaa abbaa gadaa filan achumatti filan odaa bultum dhufan sadeenuu achi gochaa turan akkas seenaan odaa bultumi ka wanni qofaatii miti ka wanni ammas ka karrayyuunis oromoon wanniitis oromoo kamiseetis ta'ullootan konfedereeshin kanaa wajji bulaa turte jechuudha odaa bultumitti durattisan bal'inaaf gaa kitaaba dubbisanii kitaaba irra waan baay'eetu jira mee amman tana maal hojjechaa jirta bandi fuuldura hoo maal sarraayina amma piroojektotuma jalqabe kana fiixa baasaa jira yaa'u hojii birootis ittuman jirata waajjira jechuudha san maddiin waan jalqabe kana fiixaan baasa jeetiin kun amma harargee kunis kutaa lamaffaa qaba kunis kutaa lammaffaa moof ni qaba kunis kutaa lammaffaa ni qaba akka birootis ni jira kanan bakkaan gaa jeetiin jahada jira ربنا ما أقوله كتاب تقول سفر الموتين باسو فين دي ما يتجرت أيوة ميسنو مي مال رجر سنوا ريفن تنين نسني سينا أحمد تقيتي في تا إلى ما قلت تهم ده سينا قاف سرتهم دا ويسو توكم مو إنجليز فان سوا إقلم صوتي تنافو فولدرا كان أنصر أين جت ربي حافظ وجا ربي فده نجاهد جل إن شاء الله سنس ما يرتي أفندي بريسوت هاريات وجرا أيوة كان وبريسو بربادا أيوة ما إنسان كان مال كورستا مال وني دامتو وني دام نفكا بريسو ترى دبسولا نام دون دبسوني بريسا جو نما دكان نما لالو برباد دكان كيسان دبسني إفاسيتا نورا أكا ليلة البدر أكا باتي قلقلا يجول أكا سيتا أكا إفا كيسان ملالتي يو دبسني مو نمبريسا يجون هندل دام تنافو نمبريسا جاني ونجي چدرا دبسو لما فماس يو ميديا أجيفه دجو يجون بريسياتو راديوهاتو تلفزيوناتو هردفو نمني بريسامو يو وديفنون كباتين انفورميشن كباتين واتك كموس السوون دندو نا خناج امسننجا مالي يا ددسيتي ايوه كتابك كان واي هرري يو بريسيتو بريسا بي باغداد تكوت توري كان ألف ليلة ومال إيه ألف ليلة وليلة مي واي أساسا نتي تبا غرغرا كان بريس كيسة أفان عربي فان بريسا أواس الدنيا بيرة تجارة بينو قد كوا أتي سيسا سندي كيسي متى واي أساسا نتي ريشارد برتن شو هذي إيه ريشارد برتن بروني ده برتن زبانة سنة إكسبلورر جانيتي إكسبلور قرني بيتي دتيم بيك كمين
Arabiyaa as Central Asia jechuun Asia walakkeessa asis Afrikaa tana xarafa malee walakkaa ishii maaltu jiraan beekan faranjiin Awurooppaa xarafa bakkuma baharaan irraa bu'an baharatti bu'anii meeshaatti gurguratan san malee keessa seenneeti maaltu jira ishii beekuu barbaannaa beekuu qabnaa jedhaniiti sosso'ina tokko jalqaban bara 17 bakka jaarraa 17ffaa irraa jalqabee jechuudha exploration jedhaniin exploration area exploration era jedhaniin gaafasi warra explore biyya godhaa ture keessaa isa inni haalan hindiidhaan ka'eeti gama Aasiyaa walakkeessaa kana keessa ture afaan 49 moo kana dandeeyaa jaan afaan hedduu danda'a achiin afaan barateeti akkuma beektu gaa Makkaa Madiinaa islaama malee namni amantii biroo seenuun hin dhowwama sheekh Afgaanistaanii dhufe fakkaateeti sheekh Mirzaa moo sheekh maal ofiin jedhee imaamata maratee areeda guddifate achiin miilaan gaala yaabbatee Makka dhaqee Makka keessatti waan argee Ka'abaa saniin beekan jarri Awurooppaa yeroo jalqabaatiif faranjiin achi seentee laaltee gabaaste isa jechuudha laaleen mattaree meetira kaasee maal jedhee hunda precise akkuma amma jiru kana jaan gaa jechuun amma ijaaramee jigame ijaaramee jira gaafa sanitti akkuma jiru sanitti kaasee barreeffamaan kitaaba a journey mal a pilgrimage to al-Makkah and al-Madinah al-Munawwara jedhee barreesse kitaaba akkas jedhama san booda immoo sanittiin dhaabbanne hoggaa achi Makka dhufu sani bar magaalaa akkatti islaamni malee kabiroon seeni ta'ajaa'ibaat akka jira as Afrikaa bahaa kana maal jedhamna Harar jedhani akkasii okay yoo akkas ta'e dhaquun qaba gaa jedheeti achiin Adan Yaman kibbaa tana Ingiliizota qabatee jira achi tureeti namicha Hararii tokko argate sanirraa afaan haga danda'u baratee afaan Harariidha san booda gamiishini tokko ergaanatti kannaamee hijibaaf inni dala fakkeessuuf xalayaa dabdaabbeedha akka Amir wan mootummaan Ingiliizuun akka gaman isa ergee dabdaabbee katabaniitii fi achiin as dhufe karaa Zeylaa kana bu'ee Zeylaarraa Harar Sheekh Abdullaahi maqaan kiyyaa Yamaniin dhufe jee seenee guyyaa 15 laaleen maaltu jira Harar keessa adari dhowwaa gaafa san nam tokko nama islaama malee kabiroon seenu akkasii seenee assalaamu alaykum jee ishee amirtichatti Amir Muhammad Abubakar jedhanii amirtichaan dubbatee waan jiru hunda laalee first footsteps in East Africa jee barreesse kitaaba san hoggaan kitaaba kana barreessu akka first class references kitaaban haalan irratti akka source odeeffannoodha godhee itti fayyadame keessa kitaaba isaati waa isa irtii jirta asirratti isa keessaa tokko san booda wanni godhe namichi eega first footstep kana barreesse booda Bagdaaditti deebi'eeti Bagdaad kana booda dhaqeeti Alf Leylaa echitti erge sheekoo mi sheekoo dhabde sheekoo jechuun sheekoo bar kum tokkoof tokko sheekoo xiqqoo kum tokko Araboonni odeessan galgala Leylaan jechuun galgala Shahrazaa santu intalti akka galgala jendiin odeessu gaa Amiricha tokkootu Amirtichi tuni nugusa tokko Shahriyaar jedhanii Shahriyaar suni jaartii jalqabaa waggaa fuudhu jaartiin ni saggaaltee leejendii yaa'u amma dhalaa akkana jedhanii wanna jaluun kun dhowwa wanni gaarii miti sirrii miti akkanuma laafaa kaanii garuu akka gaafa akka sheekkoon jedhutti ishii saggaaltu argee tan booda bakka biiluun bahuu qaba akkamittiin baay'inaan galgalarraa fuudhee ni fuudha wajji bulee guyyaa takkatti mushurraa fuudhee ajjeese ganame jechuudha galgalarraa akkas godhe gaaf takka waziira tokko jira waziira jechuun yaa'u ministeera jechuudha waziira tokko jira wazirri suni isaatu dhalaa tana ganda keessa deemee tabareettu ta isaan ni malti jedhu isaaf fidaaf gaaf tokko rakkatee booya ta isaan maltuun dhabe jee hundi dhufa fakkootu hafee babbareedduun dhabe namichi kun ajjeese fixe ka'uman taa'e ka'uma kiyya yaa rabbi maaluma yaa rabbi kam na goota jee booya dhageesse intalti isaa Shahrazad jedhaniin
maal taatee bochaa abbaa kiyyennaan bara akkanatti namicha nugusticha kana malika kanaatu hono dhalaa gandaa fixe dhalaa biyya galgala irraa ni fuudha galgala irraa jala bulee guyyaa tokko hojii bulee ajjeesa akkana jira arrammoo sanaafu kanarratti immas dhalaa bareedduu malee tabiroon barbaadu ja'a ta isaan maltu dhabeetiin irra cinqamee kabbooyaati ani nin jiraa miti duuba anatti nan kannitu jettee mi'iyyoon ani maalan eega haayi sijjeessa boo intala haan ajjeesa bakka ati duutu ana sirraa du'a jetteeti akkasi wal ta'anii kanneetti intalti gaanii heerumte guyyaa sanii galgala hoggaa hirata nyaatanii wajji ciisanii siree gubbaawanii jedhani aboo bar sheekko tokko jira jette ajaa'iba sitti himame meenatti himi jeen shaariyaar jalqabdeef gaa alibaabaa fi hattoota 40 sana akkanatti alibaabaan achiin gaara ta'ee iftah samsam jedhee samsam jechuun yaftah siisam faranjiin siisam jettiin akkas jedhame sheekkoon sun akkas jee odeessee hoggaattuuf aboo itti gammati namisichi yonneen kun shaariyaar hoggaa suspend gootee qalbii dhaabdee bakka takka geessu galgala kaateeti ji'a kana laalti wannin fajriin bahu jira hoggaa wanni fajril kaazib jedhanii fajrii jalqabaa fajril saadiq fajril kaazibtu jira sa'a 10 bahu kan hoggaa san bar fajruu deema haaraf nu bahu jettee dhaabdi bakka suspend gubbaa qalbii akka nama dhaaba hayi maanaa fi ganam fixa arra rafuun qabaa kana siimuudhaaf katte'an arra rafeetiin boru siim haaya mataa keessa maal jedha hoggaa boruu naafixxe boruun ajjeesa ammas boruun ta'a bakka dhaabde sanirraa itti fufteeti itti himte barka daraniiti jira hatanda sajjal qabame jettiin oof hoggaa bakka san geesse ammas bakka haalaan qalbii nama dhaaba yaaboo fajaruu deema haa dhaabne jettiin haya boru dhaabna boruu itti fufnaa je'eeti ni dhaaban akkasitti amma sadaffaa kabirootis itti hima kabirootis jalqabdi akkasuma odoo gootu odoo inni borutti dabarsu wanni kana maali ajjecha kana odoo borunta dabarsu borutti dabarsu yeroo meeqa fixe guyyaa 1,001 galgala 1,001 leylii 1,001 alf leylaa waliillaan sanii sheekkoota 1,001 himte jechuudha jidduu sana namichi edaan qalbii jibbansa dhalaaf qabu san jijjiiramaa jira keessa hakkamaa turte intalti Shahrazaad akka saayikooloojikaal wal'aansa turte jibbansa dhalaaf qabu san garaa keessa buxulu gootee baaftee jaalala mahabbaa saniin aftee jechuudha alawooda wanni hundi toltee fi bakka jaartii isaa ta'uun ta dhugaa godhee taqabbalee dogoggoreetiin jira jee akkasitti toobatee jira sheekkoon sun sani wanni kun alf leylaa waliillaan Richaard Bartan Bagdaad dhaqeeti akkasitti dubi dura Bagdaad dhaqee arabiin beeka beeyte achi walitti qabee barreeffamaa jira wanni kun alf leylaa waliillaan afaan arabaatiin dur barreeffame hanqatee jira hanqate san eessaa argee Qaahiraa deemee eessan booda Misra Kaayirootti dhagee Kaayiroo jira Kaayiroorra vooliimii lammada vooliimii jalqabaatu kitaaba 11 bara kitaaba 11 zuurii lammaffaadha marsaa lammaffaa Kaayiroo deemee sunis akkasitti kitaaba addunyaan beeksise jechuudha inni addunyaan seenaa kanaan kan isa beektu kana wadammaa waa'ee magaalaa Hararii fi waa'ee biyya Makkaa faas kan hundaa'u akkaataa ittiin barachuu danda'anitu jira jechuudha. Afandi aan gaaffii kee fixeetiin jira. Majirratti yoo wanni hafee jiraatte carraa siifin kanna. Maala kee fixanne nutis baga nu afeertanii
بقنو سمتني دري أعرف كنياف قالتهم عن جانس أنا هم كين دعوة تدخين أمة فنان أمة كأشتي دري أهلا وسهلا سنجا أهلا وسهلا كبجم توتا دعوة توتا خينيا أفندي متكي وجيني ترى بريسا كتاب أمة كأشتي أمة فنان دري روادا ترتي إسانو جينغوني كا كبارتنا بدي كمنا وان نو جين ترتني في الدو قالتهم جنة أفندي مو مكاكي سنين سنجلتهم فدا أفندي قالتهم أيه لقيت كا دعوة توتا خينيا كا كنومان سكنتا خينيا قولمنا أنا ملكي سامو ميتي angga amma kan isin wajjin ture ogeeyyotan teeknika wajjin bakka takkaa ta'uudhaan dhageetti isiniin jenna dhageetti. Suma jalechun lufa bohar siti Suma jalechun